akkaataa Telegram channel banattan irraa kaasee haga maallaqa keessan gara baankiitti ergattanuun isinitti agarsiisa. Bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan dabalataan application Telegram qofa fayyadamuudhaan ji'a tokkotti qarshii 20 haga 50 akka hojjechuu dandeessan meeqa keessanitti beeka laata. Guyyaa irraa kan akkaataa Telegram channel itti banattanii maallaqa irraa hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namoonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan afaan bu'aan isiniin jira. Telegram kanuma fayyadamna. Telegram application Play Store irraa buufattan keessanii seentu erga keessanii haala kana isiniif fida. Gara gadii kanatti mallattoo qalamaa jirti jechuudha. Mallattoo gara gadii kanatti mallattoo kaameraa taantee mallattoo qalamaa jirti jechuudha. Mallattoo qalamaa sanarra yeroo tokkoof nuyi tokko jechuudha. Mallattoo qalamaa sanarra yeroo tokko permission isin gaafata. Continue ni jettuun kana booda asirratti wanni nuti filannu qabnu allow ni jettuun asirratti new group edha gara olii kanatti new group lammaffaa new contact sadaffaa irratti new channel jedha jechuudha. New grouping mana new contact kan jedhu immoo Telegram nama xalafu jechuudha. New channel irratti qonna channel barachuu waan ta'eef asirratti maqaa channel keessanii ni barreessitu. Fakkeenyaaf Abdurreetu jedhamee habanu maqaa channel beektanii itti barreeffachuu dandeessan. Maqaa ittiin mana jiru hin barbaadan Abdurreetu beektanii ni bantu jechuudha. Haala kana maqaa itti barreessitu. Gara gadii irratti immoo description waan barbaadan waan channel keessanii wal qabatu itti barreeffachuu jechuudha. Gara gadiitti jechuudha. Description gara gadiitti barreessitu jechuudha. Maqaa channel keessanii wantoota channel keessanii irratti darbu jechuudha. Erga barreessitanii mallattoo kaameraa jira. Gara harka bitaatti mallattoo kaameraa sanarra tokkodhaan immoo maal baafattu profile irra kaa'attan baafattu. Fakkeenyaaf aankoo Abdurreet ibsa waan ta'eef profile tokko gaalaarii keessa seenetan mallattoo kaameraa sana tokkodhaan ol baafadhee irra kaa'adhamee fakkeenyaaf tokko baafadhee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Abdurreet ibsi qubeedhuma A tokko yookaan waanuma naatee tokko baafadhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf kana baafadheera. Fakkeenyaaf isin immoo waan feetanii baafachuu dandeessanii irra tokko yeroo irratti kun haala kanaan profiiliin keenya dhufee nu baha jechuudha. Ganni nu baasutti immoo ni eegganna jechuudha. Abdurreetu jedhee baneen jira. Kun chaanalis maqaa keenya nu baaseera. Mallattoo raayitii gara olii jirti. Yeroo waan itti barreeffatan mallattoo raayitii sanarra yeroo tokko irra tokkottu jechuudha. Gara fuula duraatti adeemtu mallattoo raayitii jirtu sana tokkodhaan gara fuula duraatti adeemna jechuudha. Gara fuula duraatti yeroo immoo adeemnu karaa kanaatti nu fida setting jedha. Kun immoo channel setting kan jedhudha. Channel setting kana irratti immoo public channel jedha. Tokkoffaa irratti lammaffaa irratti private dha. Public channel namni kamuu search godhee nu argachuu danda'a. Private garuu nam tokko nu argachuu hin danda'u nama nuti linkii isaa argine malee jechuudha. Kanaafuu public irra kaa'attanii itti barreeffattu asirratti linkii channel keessanii. Fakkeenyaaf Abdurreetu jedhee barbaadanii bana yoo qabamee raatinatti diimeessaa yoo hin qabamne immoo naaf kennaa jechuudha. Mee ilaallu okay amma naa ta'ee jira jechuun hin qabamne kun jechuudha. Mallattoo qalamaa fuuldura saayirtuu tokkummaan gara fuula duraatti adeemna jechuudha. Asirratti nama barbaadan adiitti gochuu dandeessu. Mallattoo raayitii gara gadii jirtu tokkummaan gara fuula duraatti adeemna jechuudha. Kun Telegram channel mataa keenya kan maallaqa irraa dalagnu banannee jira jechuudha. Kun Abdurreetu linkii isaa kun description isaa illee kun ni jira. Profiiliin isaa kanadha jechuudha. Mee Telegramii kan biraatiin immoo seenaa isinitti agarsiisu. Telegramii kan biraatiin seenetan kun ogitiin search godhu kan biraatiin naabee jira join gochuudha. Kun akkuma argitan join jedha jechuudha. Kan biraatiin seenee gaafa ilaalu kun search irratti naabee kun join jedhaara jechuudha. Join godhetan hordofuu danda'a jechuudha. Haala kanaan Abdurreetu kun join godheen jira. Nama 3 of keessaa qaba jechuudha. Telegram channel kana irratti nama 1000 yoo guuttan ammoo maallaqa irraa hojjechuu dandeessanii. Haala kanaan Telegram channel keessan banattanii maallaqa irraa hojjechuu dandeessan. Akkamitti maallaqa irraa hojjennaa fi akkamitti baafanna kan jedhus viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla waan ta'eef akkaataa maallaqa irraa baafattan subscribe 1000 goonaan haala salphaa ta'een maallaqa irratti hojjettan irraa baafachuu dandeessan jechuudha. Kunoo viidiyoon like gochuun eegala isinii jedha. Guyyaa har'aa amma akkuma beekamu yeroo darbe akkamittiin akka Telegram channel akkamittiin akka banannuu fi akkamittiin akka inni ads fiduudhaan monetize ta'ee nuuf lakkaa'uu danda'u isiniif himeen jira yookiin immoo isin barsiiseen ture jechuudha viidiyoo yeroo darbe keessatti. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo channeliin keenya sun monetize ta'ee kan nuuf lakkaa'uu jalqabe akkamittiin akka irraa baafannu toonii inni nuuf lakkaa'u Telegramiin keenya akkamittiin akka irraa baafannu kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Viidiyoo kana like gochuun eegala amma kallattumaan gara viidiyoo.
jalqaba maal goona gara telegiraamii keenya ni deemna telegiraamii keenya keessa erga seenne booddee chaanaalii keenya keessa ni seenna jechuudha chaanaalii bannee jira chaanaalii bannee keessa ni seenna fakkeenyaaf hamma chaanaaliin kiyya tek kan jedhu chaanaalii kana nan qaba chaanaalii kana keessa seenuudhaan collect godhee yookiin immoo irraa baaseen isinitti agarsiisa kanaaf maal godha bakka jalqaba mata duree yookiin immoo maqaa chaanaalii kiyya irratti al tokko nan tuqa jechuudha kana booddee bakka naati kun akkuma argitan baalaansi kan jedhu bakka kanatti isiniif ni dhufa baalaansiin kiyya amma toonii 10.5 hojjetee jira kanaaf al tokko isarratti nan tuqa jechuudha kana booddee ergan haala kanaan irratti tuqee booddee maal godha gara gadiitiin nan dhufa jechuudha gara gadiitiin nan dhufa kun bakka kanaatti akkuma argitan toonii 10.17 jechuudha bakka kanaatti kan ani collect gochuudhaaf naaf gahee jiru jechuudha kanaaf maal godha bakka kanaatti collect via fragment kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha kana booddee maal isin gaafata passwordii isin gaafata passwordii keessan ni guutu passwordii telegiraamii yookiin immoo two step verification akkamittiin akka guuttachuu qabda yeroo darbe isin barsiiseen ture viidiyoo isaa isiniif hojjedheen ture ilaaluu dandeessu isa bakka kanatti two step verification keessan bakka kanatti ni guutu jechuudha kana booddee gara fragmentii isin geessa jechuudha fragmentiitti yeroo inni isin geessu obsaan eegdu yookiin immoo haala kanatti yoo isin jalaa dhufes maal gootu bakka kanatti sarara sadii tuquudhaan open in chrome kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko ni tuqxu kana booddee maal gootu refresh ni gootu jechuudha kana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha erga inni haala kanaatiin isiniif fidee maal gootu jalqaba fragmentii keessan waaleetiitiin connect gochuu ni qabdu warri connect hin goone waaleetii toon keeper waaleetii ta'uu danda'a toon waaleetii ta'uu danda'a yookiin immoo telegram waaleetii ta'uu danda'a kan barbaadaniitiin connect ni gootu erga connect gootanii booddee bakka kanaatti collect jedhee 10 tuqaa 16 collect gochuu nan danda'a gara USDT 31 yookiin gara doolaara 31 kan ta'udha kanaaf maal godha bakka kanatti collect kan jedhu irratti al tokko nan tuqa sana booddee bakka kanatti collect reward kan jedhu jira isa irratti al tokko nan tuqa jechuudha kana booddee bakka kanatti collect naaf gochaa jira haga inni collect godhe daqiiqaa 2 isinitti fudhachuu danda'a haga daqiiqaa 2 obsaan eegdu kana booddee kun akkuma argitan daqiiqaa 2 booddee yookiin immoo daqiiqaa 2 yoo isa hin guutin reward collected nan jedhee haala kanaatiin naaf dhufee jira jechuudha erga haala kanaatiin naaf dhufee booddee maal godha gara waaleetii kiyyaa deemen seen immoo hin seenne jedhu waaleetii kiyya yookiin immoo toon keeperii kiyya keessa seenen isinitti agarsiisa kuno gara waaleetii kiyya ergan seenee booddee kuno akkuma argitan doolaara 32 naaf ta'ee jira yoo barbaadan immoo bakka kanaatti toon kan jedhu irratti al tokko tuqeen isinitti agarsiisuu nan danda'a kuno fragment irratti kan naaf dhufe jechuudha toonii 10.16 naaf ergamee jira jechuudha kuno baalaansii kiyya irratti naaf seenee sendi gochuus nan danda'a swap gochuus nan danda'a abbaa fedheef ergee gurgurachuus nan danda'a jechuudha haala kanaatiin irraa baafachuu dandeessu namni waan kana irratti gaaffii isiniif ta'e yoo jiraate yookiin immoo viidiyoo isiniif hojjedhee darbe irratti illee gaaffii namni qabu yoo jiraate wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu viidiyoon kun isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti nagaan naaf tura goodbye